Soofumaa miidiyaa. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Soofumar har'a godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo keessatti argamne eebba barattoota oolmaa daa'immanii yookiin immoo barattoota keejii mana barumsaa Maayikiroo Biizines Kolleejjii durii yookiin immoo Meelbaa Akaadaamii ammaa maal akka fakkaatu kan isin biraan geenyu ta'a amma sagantaa keenya dhuma nu faana tura. Baga nagaan dhuftanii baga guyyaa kanaan nagaan geessan. Ameen isinis baga nagaan dhuftanii manaa dhufu jenna. Mee mana barumsaa Meelbaa Akaadaamii keessatti ga'een keessan maali jedhamtu walaaba? Tole ani obbo Ayyaansaa Gulummaan jedhama. Itti gaafatamaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Akaadaamii Meelbaa Walisooti. Ani akka itti gaafatamaa mana barumsaatti. Baga geessii guyyaa kanaan. Galatoo. Maal fakkaatamee sagantaan egaa mana barumsaa kanaan ati gara keetti waggaa jalqaba isaati maal fakkaatamee sagantaan? Sagantaan bareedaa ture hagani eege olitti arge. Inni guddaan mana barumsaa kana hawaasa bannee hawaasa magaalaa Walisoo fi naannawaa magaalaa Walisootti bannee akkuma yaadne garuu manni illee hedduu bahee dhufee maatii barattootaa hedduu ture. Hiriyoota kiyya yeroo dheeraa waliin agarre hedduu bakka adda addaa dhufanii firoottan maatiin kiyya illee nama hedduu yeroo dheeraadhaaf kan waliin argeen ture arge baay'een itti gammadee jira. Egaa isin akkanatti intalitti dura taa'aadha. Waanuma hunda beektu jenneetu isin wajjin turtii taasisaa jira. Mana barattoota meeqa qabdu mana barumsaa Meelbaa keessatti? Mana barnootaa keenya keessatti egaa manni barnootaa Meelbaa Akaadaamii sadarkaa bu'uura boruutti jalqabee jedha kan jiru. Bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa kutaa 1 hanga 8tiiti. Waan nama dhibu manni barumsaa kun mana barumsaa lamadha. Kana waan jedhu afaan lachiinuu kennina afaan Amaariffaatii fi afaan Oromiffaatii bu'uura boruurraa kaasnee jechuudha. Kanaaf baay'inni barattoota waliigalaa barataa 1567dha. Bu'uura boruu dabalatee sadarkaa tokkoffaatti kan jiru jechuudha. Hojjetaa mana san keessa jiru wal qabatee hojjetaa 56tu jira. Kanaanidha hojjetaa bulchiinsaa dabalatee jechuudha. Bara kana egaa barattoota 127 eebbisiiftanii jirtu. Mee haalli kennaa barumsa keessanii maal fakkaata ture? Egaa amma immoo barattoonni baay'een xiqqoo haga deeman booddee gara kutaa 12tti bal'inaan mul'achaa jira. Mee akkaataan barumsa kennaa keessanii maal fakkaata? Egaa nuti amma manni barnootaa kun kan hundeeffame bara 2006dha. 2006 hundeeffame amma bara kana faana naannoo waggaa 14ffaadha jechuudha manni kun sadarkaa tokkoffaa hundeessee jechuudha. Turtii kana keessatti adeemsi baruu barsiisuu keenya waa hedduu mala tooftaa adda addaa gargaaramneeti ijoollee kana akka biyyaatti akka magaalaatti akka naannootti illee sadarkaa keessa kan jiran ijoolleen kan keenyadha. Bara baraan barattoota waggaadhaan odaa geemsuu barattoota 8 hanga ijoollee 32 galchina mana barumsaa jechuudha. Bultii addaa jechuudha. Bara darbe kana ijoollee 12 galchine 12 keessaa ijoolleen 3 federaala jiru mana bultii addaa federaalaa jechuudha. Kaltoolaanaan kan isaan galmeessanii deemanii barsoonni mana barnootaa keenya jiran akkuma dhugaa dubbachuu 8 irraa gara odaa geemsuu 8 irraa odaa geemsuutti galchina. Waggaa tokkoof garuu sadarkaa lammaffaas barsiisaa turre gidduutti xiqqoo addaan dhaabne malee bara yeroo ittaanutti immoo har'as waadaa galameera waan ta'eef kan itti fufnu ta'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya bu'uurumaa kaasnee nuti barsoonni mana barnootaa keenya jiranis istaandaardiin barsiisaa akka magaalaatti kan beekamedha. Kana ragaa waajjira barnootaatti fudhachuu dandeessu. Istaandaardiin barsiisaa bu'uura boruu oolmaa daa'immanii jechuudha. Barsiisaa sadarkaa sanaan sartifikeet sanaan eebbifamedha.
dabalataan barsiisonni bu'uura boruu jiran dippiloomaa qabu baay'een isaanii jechuudha. Akka carraa ta'e barsiisonni meedaaliyaa badhaafaman illee jiru akka Oromiyaatti barsiisonni bira jiran keessaa meedaaliyaa 2 kan qabu jira. Akka magaalaatti illee kan badhaafaman jiru. Kanaaf barsiisota ciccimoo ogeeyyii cimoo kan hin nuffine kan dadhabne tokko taanii tokkummaadhaan ijoollee kana jijjiiruudhaaf safuudhuudhaa hawaasaa qabatanii ogummaadhaan dandeettiidhaan akka cimaniif nuffa tokko malee hojjetu barsiisonni. Asumaan baay'ee galateeffachuu kan hin barbaadu baay'ee barsiisonni keenya barsiisota of danda'anii ijoollee kanaaf dhamaan jechuudha. Kanaaf kutaa 12 keessaallee kan mootummaa gaafa dhaqan akka biyya akka naannootti ijoollee keenya qabxii olaanaa kan fidu jechuudha. Mana barnootaa ammas garasuu jiru kana barnoota sadarkaa lammaffaa walisoo jiru kana illee barattoota keenya jechuudha qabxii olaanaa kan galmeessisu. Bakki kun bakka naannawa itti dhaladheera. Handhuurri kiyya asitti hin baradhe. Asitti bu'aa wayii hedduu keessa illee darbee miimoorii hedduu qaba naannawa kana. Jalqabbiidhumaan asii jalqabe malee egaa dhumni kiyya illee as qofa miti. Egaa gara biraattis akkasii arguun abdii qaba. Karoora bal'aa qaba. Walisoon jalqabe malee walisoon itti kan xumuru yoo rabbi jedhe bakkee biraa magaalota Oromiyaa hunda waliin ga'uuf karoora fedhii qaba. Egaa biyya maatiillee yeroo dheeraa hojjechaa turtee gara biyya keetti deebitee amma gara hojiitti seentee jirta. Maaliif miidhamee barnoota irratti hojjechuuf maaf karoorfatte? Baagiraawundiin koo barsiisaadha. Barsiisaan ture. Seenaa bal'aa qabaa garuu bara ta'ee otuma preparaatorii baradhu gara leenjii barsiisotaa TTC waan jedhamu baradhe. Achitti qara'ee waggaa 2 barsiisan ture toon gara biyya alaan deemni. Wanni sun sammuu keessatti naafe. Inni hojjedha ture GTZ dhaabbata jedhamu tokko booda part-time barsiisa ture. Ijoollee xixiqqoos barsiisee ture kutaa 1 hanga 8. Wanni sun sammuu keessatti naafe yeroo hunda akkaatti as deebi'ee mana barumsaa ijaaree barattoota ciccimoo ta'an barattoonni yeroo sana barsiisaa ture guddatanii arge injiinara ta'anii doktora ta'anii piroojeektiiwwan ciifaa warra diizaayin godhe keessaa ijoollee bara sanaan barsiisaa ture. Wanni sun baay'ee inspire waan na godheefi anis ijoollee qaroo ta'an jajjaboo ta'an mana barumsaa gadhaabuu qofa otoo hin ta'in ijoollee jajjaboo ta'an mana barumsaa sana keessatti akka barataniif haala mijeessu waan jedhuuf gara barnootaa dhufe hoteela galuun barbaanne gara warshaalee suutumatti deema. Barnoonni bu'uura hundaati waan ta'eef sanarratti fokkas gochuu barbaade. Egaa obbo Tasfaayee fudhatanii mana barumsaa kana akka haaraatti egaa jalqabanii booda bara kana gargaaruu isaanii mee hamma bara kanatti jiru irraa maaliif hooyyeen jira? Hooyyeen isaa maaliif fakkaata? Egaa amma Tasfaayeen kan itti dhufe egaa baruma kanarraa kaasneetidha karoorri jiru 2019 irraa kaasneeti. Garuu amma turtii amma 2018 kana adeemsuma tokko sirraa ture jechuun waliigalteedhuma raawwachuudhaaf waan tokko pirooses ta'aa ture bakka jijjiiruu kana adeemsuma kan ture. Garuu gara fuula duraatti farras illee waadaa galanii jiru obbo Tasfaayeen kana caala mana kana ijaaranii utubanii hawaasa magaalaa kanaatiif bu'aa duratti caala sirriitti waan guddaa hojjetu jedhanii abdii irraa qaba. Nama jaalalu nama amannuudha.
mana kana immoo kana caala cimsee itti fufsiisuu qaba dhaloota boruu kana egeree kana sirriitti tasfaayeen imaanaa fudhatee bakka guddaan qaqqabsiisa jenneetidha mana kana kan isaaf hawwine waan ta'eef nutis innis immoo waadaa galee jira waan ta'eef nutis bira jirra innis jira hawaasni magaalaa jira waan ta'eef akkuma magaalattuu manni kun beekamtii guddaa qaba isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha manni barnoota maakiroo biizinasii duratti ture kuni maqaa guddaa qaba. Yeroo baay'ee komiin uummata irra dhiyaatu kafaltiin mana barumsaa dhuunfaa jireenya uummataa wajjin waliin madaalu jedhamu. Hanqii sanuu akkamii kana yaada keessa galfatee jira? Nuti gatii barsiisonni baasii adda addaa qabaaree manni barumsaa nuyi kaayyoon keenya kostuma sana kabarii gochuu malee bu'aaf hojjechaa hin jirru. Akkuma sila jedhee biyya alaan jiraadha. Inkaamii mataa kiyyaa qaba galata rabbi. Mana barumsaa kanarraa daldaladhee Ameerikaa dhufee achirraatti fayyadamuufi miti. Kaayyoon kiyyaa hawaasa naannoo kanaa gargaaru barattoota abdii boruu ta'an egeree biyyaa ta'an mana barumsaa kanaa keessatti baratanii guddatanii akka isaan biyya kana gargaaraniif magaalaa kana gargaaraniif biyya guutuu jijjiirama fidaniif malee bu'aaf hojjechaa hin jiru. Barattoota baay'eedhaaf iskoolarshiippii qopheessaa jirra. Kan maatiin isaanii dadhabaa ta'an kaffaluu hin dandeenye haadha abbaa hin qabne iskoolarshiippii hedduu qopheessaa irratti qophaa'aa jirra. So nu biratti kaffaltiinillee baay'ee gadi bu'aadha. Rakkoo kaffaltiin qabu maatillee rakkatee akka kaffalu barbaada. Iddaat fudhattee booddee maal fooyyessiteerta ammaan booda maal fooyyessuuf karoorfachaa jirtu? Erga mana barumsaa kana binne mana barumsaa binne malee immediately harka keenya hin galle challenge baay'eetu ture. Bu'aa wayii hedduu keessa turre haga mana murtii deemuu rakkina tokko tokko nu mudatee ture. Haala sana keessatti mana barumsaa fooyyessuu, haaromsuu, barsiisota qacaruu wanta silaa karoorfadhe sana hojiirra oolchuu hin dandeenye sababii amma jedhee fi amma immoo wanni sun waan xumuramee fi ganna kana gara hojiitti deemuuf jira. Wanna amma sila uummata fuulduratti waadaa gaggale tokko tokko jira gara sanatti deemuuf jira. Bara dhufuuf maal karoorfattanii jirtan akka mana barumsaa? Bara dhufuuf kan karoorsine egaa guyyaas dubbannee irraa amma sadarkaa lammaffaallee banuu edna. Barnoota galgalaa illee hin qabnu ture sallee eegaluudhaaf jenna. Gara fuula duraatti immoo mannichi lafa bal'aa jira waan ta'eef gamoon illee ijaaramee amma yuunivarsiitiitti deemuu danda'a waan ta'eef kaayyoon keenya egaa walum jala jalatti ittuma guddisaa deemna garuu sadarkaa lammaffaa hin banna yeroo dhiyootti bara dhuftuu ta'uu baate waggaa lamaan kanatti illee sadarkaa lammaffaa banuun dirqamadha maaliif akka magaalaatti hin jiru waan ta'eef magaalonni biraa mana barnoota dhuunfaa sadarkaa lammaffaa 5-6 qabu kan keenya garuu tokko illee hin jiru magaalaa Walisoo keessa kanaaf nuti carraa kanaan isas arganne waan ta'eef nu jajjabeessee yoo jedhe bara dhuftuyyuu wanti banneef hin jiru amma isa faana marannee waan tokko tokko dubbannee sirreessuu hin danda'ame bara dhuftullee jalqabuu dandeenya jechuudha. Egaa milkaa isiniin jenna galatuma ulfaadha. Ulfaadha isinis. Daawwattoota keenya turtiin magaalaa Walisoo keessatti Meelbaa Akaadaamii argamne turtiin taasifne kan hanga ammaa daawwattan fakkaata. Miidiyaa Soofumer subscribe godhaa maatii ta'a isiniin jenna turtii gaarii. Soofumar Media.